Ila bira ga'een sobame waan ta'eefi fuudhee ka'een bira ga'ee sobameen dhiise durii. Cheekii gootu malee hin fuudhin. Feekii ture egaa wanti hunduu feekii ture meeshaa faranjiitiin hin sobame hin fuudhu jedheen kakadhe haga yoonaatti warri hin fuutuu naan jedhanu deebii keessanii jedhee. Gaafan fuudha hawwee waa'ee fuudhaa yaadu kophummaan jabaannaa hin ol ka'e barbaadu. Barbaacha dadhabbii waggaa tokko booda qayyoo wayin argadhe bareedni si adda. Rifeensi mataa sii dugdarra kan ciisu addeenyi miila sii kan dukkana ibsu. Qeensi sii guutuudha adii akkasiinii dheertuu guutuu namaa kan tolte hundaani. Waggaa tokko guutuu silkiin janajjanee walitti dhufuudhaaf guyyoota qabanne. Jaalala halaalaa qaamaan taasisuudha guyyaan sargii geesse dharraa wal baasuudha. Wal fuunee xumurree keessummaanis yaatee dursitee bakka algaatti kottu jettee na waamte. Anillee owwaadheen deemee bakka siree walitti agarsiisuuf waan takkaan argine. Uffata baafadhu jennaan hin baafadhe. Utuunan atoo maan baafattuu jedheetiin gaafadhe. Tole gaanaan jettee dura huccuu baafattee shurrubbaa isa sobaa fuutee lafa keesse. Rifeensi isiin qabdu kan akkuma kootii malaaxaa baldaa zari ifaa keessaan ifti. Rifeensi fuudhamee tokko hin dhaabbate. Qeensi isiis feekiidha ofirraa funaante. Mudhiin qalloon durii sabbataan qallate yeroo isiin hiikkattu furdoota isaa taate. Dubbiin duriif isheen waan waliin fakkaanne meeshaa faranjiitiin na somnaan sobame halkan obsee buleen ganama kakadhee abjuunatti haa ta'u lammuu yoon hin fuudhe jedheen dhakaa qabee ciniinee utuun gadduu fuudhi kan jettan waan lammatan fuudhuu jetti. Ajab maal kun dhugaadha garuu ati argiteetta moomillisii mucaa kana fakkaate wantundi garuu mataanii akka sanaa miti gabaabaas hin jedhamu dheeraasa shurrubbaa dugdara ciise jedhamee jedhamu miti miillisiis immoo adiidha qeensisii guutuudha qeensa borjitii kaatteen jirtu maal jedhuu naan galle wannichi doktora fakkaate kee mudhiisii kana badaa hin argine jarjaraan ture gaafa sanaa akkamaadha koo bakka mudhii kana. Yoo dubbichi jalqaba na fakkaate ka'ee deebi'ee gara biraa deeme waan ta'eef. Gara biraa deeme. Namoonni hedduun amma waa'ee kiyyarraa akka namu yaani wanta forjii rifeensas ta'e waan hundarraa rifeensi koo yeroo baay'ee as biraan ni mul'ata beeki rifeensa koo ta'e waan hundarraa forjii. Laa ni bareedda waa tokko inaafaa taate malee ni bareedda garuu bakka mudhii sana qofa hin argine yaani jarjararra hin jira gaafa sana. Ani siidhaa wal fuudhee hin jarjare ubeen garaa. Korataa koo alaabuu kennaa ta'eera amma kana booddee walirraa yaasanii wal ilaaluudha. Habibi an bira ga'een sobame bara. Ila bira ga'een sobame waan ta'eefi fuudhee ka'een bira ga'ee sobameen dhiise durii. Cheekii gootu malee hin fuudhin. Dr. Biftu come marqaa arsii vidii gottu I check you. I check you. Cheekii godhamu dhugaa dubbachuuf fakkaata. I check your naarri jiranii sobaan. Kuni jiranii. Wallaahi. Dhaaba sana naasii waliin hin bulle waliin oolle malee halkanii sootee wajjin maan turre malee wanti ilaalamuudha nuun ilaalamne yaada koo wanti harki akka fakkeenyaaf qeensa meemee amma maalan godhaa siree dhumarra geenye ilaalla maal yaani qeensa akkamiin ba'a. Namichi tokko dhaga'i namichi tokko intala tokko fuudhee siree bira ga'anii waliin ciisan. Mushurraadha jedhee jechuudha gammadeetu arraabu bulee namichi. Ija arraaba, mataa arraaba, bu'a arraaba. Bakka hunda arraabee booddee yeroo inni dhaqee shaaworii galte ganama ga'a. Shaaworii galtee marqaa tolchitee waamee gootee na siin dhuftu. Sodaatee yaani hoteela bulan nama biraa wayitti dhufee jedhee sodaatee fuula dhuffate jennaan dhattee. Laa ilaaha illallah. Egaa dhiira qulqulluu deebite shaaworiidha. Uffata garuu kan sii baatteerti. Kun namichi warra koo ajjeese kee uffata siirratti fide moo? Anduru kanan beeku oolaa qalamee gogaan baatama
maali jedhee yeroo inni fidee dhufu aloo Bira booda wal qorannaa na bira geessee argeera jettemi abbicha san booddeemta. Siin jenne bar mubee akka sagalee dhugaa dubbachuu fi wanta nama jedhe kun dhugaadhuma sii galee dhugaadhuma. Rifeensichis feekii ture egaa wanti hunduu feekii ture meeshaa faranjiitiin sobame hin fuudhu jedheen kakadhe haga yoonaatti warri hin fuutuu naan jedhanu deebii keessanii jedhee yaada. Walumaa gala sichitti utuun hin fuudhin dura akka mubeen amma jedhe cheekii godhe bira ga'e I will check you jedhe bar mubeen I will check you bira ga'e cheekii godhe ofiiseetii akka daa'imaatti qaama seerraa dhiqee rifeensa seerraa miicce sobeetanii barsu asin jaalladhan jedha qeensa si akkas godhee mimiicee fi hundasaa rifeensaa kaasee nam miicaaf akka daa'imaatti jechuun sii galee akkas godhee ka'e hin fuudha. Mubeenis waan gaarii fidee namichi achumaanii dhaggeeffadhu gaa qorataa dhaqee qaalittiin ta'ee bira bultee shaaworii galtee yeroo siin achii deebitu uffata see kanatti baadhattee jirti namichi uffanni kan jaartii isaa ta'uu hin beekaa ajjeesee ka'ee waan uffata sii baatee dhufe see akka goota qeeressa ajjeesee leetta ajjeesee gogaa fuudhee dhufu booda namichi maal kun jedhee rifatee ciise achumaan dhattee irraa fuutee dhungatte maddii isaa. Gaggabe karooti. Hayyee. Gaggabe ka maali qaba. Gaggabe boode eenyu na tireen ana manaa jetti. Mataan kun irraan jiru shurrubbaanni edda argaa ture baheera itti hodhamee ture hiikkateetti qeensi tokko akka waan buujaleen irraa funaanetti irraan jiru. Xuutmaayaan inni amma intinaa ga'utti kaametti bahee bakka kana jechuun danda'ama. Ololoo kanaan gadi baatee. Tuuta jedhee shaaworii gala jedhee qumxaaf jaappoonii uffateen hillim achi buutee jechuudha. Amma waan achi buutee dhabamee barbaada maara nuu barbaada. Dhugaa dubbachuu fi jecha amma I check you jette suni itti fayyadamamuu qaba. Hundi namaa I will check you jechuun ni qaba jechuudha. Baay'ee indaa'uun ani jaalalli kennarraa kan nasuun barbaada. Baay'ee si jaaladhe waan ta'eef I check you. Hiddu tokko arginaan nyaarri kun footoo si gaafadha ajjadu bichuusi nyaarri kun bakka footoo si kaasera nyaarri kun hidhannaan kun kan harkisera kana ofiyyoon harkisuu dadhabe baangaalii wayi bideen harkisiisa jedhatuun na qaba ala kunis magaalaa nyaarri kee tokko jedhe Bangal miti bifaanis Fulli kun isoltee kaamuu jamarreen rifeensi immoo girgiddaatti jedheen harkisa. Akkasi. Mudhiidhaa gar cheekiyuu mudhiidhaa ol cheekiyuu siitaa. No gaafa sana mubee ilaal yaadaan abbaa taatalaa gaafa sana yaadaan abbaa taasisee akka daa'imaa gootee gandaama wayi keessa shaaworii galchita bas. Garuu doktorittiin kun dhugaa rabbii nama mararti yeroo lafatti ilaalan qorata. Ani iddoo sa'aatii magriibatti dhaqeen subii gale. Geesse magriibatti wal arginee magriibaan dura wal arginee subii booda addaan baane. Ni bareeddi nama hawwatti bareeddi ishee wayiiti garuu bakka tamma jetti qirne jedhee ka'e. Bakka qeensa cheekiyuu laati. Itaara ko. Mubee. Cheekini galuu. Amma sa'aatiin 8:42 ila sa'aatii kan ol ka'u kun ila sa'aatii kan waa feete kanas ilaaluu barbaadde. Kanas ilaaluu barbaadde. Allahu akbar hin bahu jedhani wayii qabsiifama jedhani madooshaadhaan. Arambar mubee ani kun normal. Piinsaa bineeluma piinsaadha qeensi piinsaa laala. Milli dukkaana bakka. La. Piinsaadhaan harkifamee ilaalama qeensi. I check. Girgidda dhaabadhee argisiisee barri beeksisne. Ilaali qoratala. Hin bahu dhugaa dubbachuu.
Faranjii rifeensa bicha muudee diinama qeensa qabu. Waan daabbaa fakkaatu wayii afaan ishinii beekee qabatee mujaajila keewwatti gurguraatu. Argitee dubbicha maa dhugaadha wallaahi billahi dubbichi dhugaadha argitee nagadaan ture jettee bar. Halloo. Yaa nagadaa turte tokko nagarree poost godhaa turte barisheen. Nagaa hin beeku. Dhugaa dubbachuuf doktor dheengadda gaafati asii fachi mana keessa deemte akkas qalbii na hattuu. Mana keessa illee kaawwatanii si kolfan mana keessa namni uffata mana uffata. Isa yoo ta'e raamii yoo deemu. Gaafat qalbii na hattuu turte dhugaa dubbachuuf. Qalbii si fuudhu habiibi. Qalbii ma si fuudhu fanummaan oshi har'a qalbii si fuudhee boru yoo si bira ga'e akkam ta'a. Qorataanii fi doktor an qorata akkati lubbuu kennaa kennitu nan beeka dhugaa nama qulqulluu nama gaarii baay'ee si jaalladha warra balkaaba isitti illee meeraan qorataa wal jala jala rannaa qorataanii yoo ni kaasirraa qabaate naa xallaqe yoon jedhe sadiis tallaqa taaya dabadhu jedhaan bagatti himte doktor I check you tomorrow today is coming amma borga namaatti checks godhaan bula. Eensi Egaa soddaan